أنا بدي كذي نورسينو. أنا ما في سين خيسان قبل ما لي ردفو غني سلاقات في التقات خيسان كبا ولا خيسان كبا كسيتي ونوجو كذي خراب نطلب جيه ده. warri keenyaa jaarsi jaartii qabu maa heerumtaa jedhanii natti dubbachuutti hin jiran guyyaarraa keessumaa isaa dafu jira jeetiin taa'ee jaarsi teessee eegu jira. Warri keenyaa hin dubbanne akkami warri keessatti dhorkuu danda'an silaa warri keenyaa kana dhorku jaarsa namaatiin ta'u jaarsa namaa maa heerumta jedhanii kana dhorkan ani maa asoo kan fadhu kan irraa deemu. Golgooda arraboota khalaas. Injirjeri. Arras manguddoon hin dhufne jechuudha isaan kun sa'a torba. Akkamitti manguddoon hin dhufne kalee manguddoon haa dhuftu jeete qe'ee biraa deeme keefi manguddoon ergini. Khalaas. Carraa kiyya naqabee jira inni wallaahi billahi carraa kiyya naqabee jira carraa kiyyaan makoradda ulii kilmaa isaaf jinis hin godhu. Garuu akka jaalalaatiin isa dhabuu hin danda'u. Ammoo yoo inni gara manguddoon sana hin argin wallaahi irraan dalagu isarra. Deemiti ni hirmaadha malee. Maal manna teessisee yoo amata fayyaatiin taa'ee asumaan kalaamumaan na sobu jira. Jaarsa namaatillee ta'u jaarsi namaa maali? Jaarsi namaa rakkoo qaba. Shari'aan afur faqqaddee na fuudhuu yoo gataate manguddoo ergateetuma na fuudhu. Dhimmi biraan jiru. Anamma khalaas arraboota yoo lalleelli isaarra jaalan yaga qabi khalaas sharima inni beeku kana waliin cabsaa'u jaalan iyya asirratti hin dawwal garuu amma irra dawwaleetiin maal manguddoon hin dhufin jee itti dawwalee gaafadhaan yommuu inni manguddoon maaliif hin dhufne hin jireeshii akbaara kanaatis hin dhaguu khalaas walii irraa muraddeetiin garaa irraa hafa lallisaarra ittiin dawwalan maaliif anan jama akkanaa waliin dhaqqaba namni namaan taphachuu maali jaalaltiin taphachuu ni taate jaalalsaani malee silaa jaarsa namaatiin ni biisaani akkanaaf inni ol jaalannuufi malee jaalatti jaalala kana ganaa godhe hasaa yeroo hedduu jaartii harkaa qaba shari'aa isaa yaa rabbi laafis salaam alaikum. Oye lelisa akkam nagaame fayyaadha hay kalee maal walii galleetii adda deemne lelisa keefi manguddoon argini ra'e anat dhufaa wanni ati dhuftu hin jiru obboleessa keenya manguddoo yoon fiddeen hin dhufin tamaam Anganda keenya hundatti mee akkana nama ol jaalannu jira manguddoo dhufu jira jee waa hunda sisirreesseen taa'u jira bar. Jaalaluma ta'eetiif garuu kan hin dila kana godhu jiru. Khalaas naaf ga'a. Hin dhufin. Dirqama daruurii dhufta. Khalaas hin dhufin. Amma ni dhufa yaadee rokkabee hin godhaga. Kan godhu wayya. Garuu akka jaalala isaatii waa isallee dhabuun fadhu akkamitti wayyame. Manguddoo yoo fidatin garuu nayyamuuf isa. Akka tureen na sossobu takka hin danda'amu. Warra keenya guyyamee qabuutu nama dhufu jira jee asii. Ha dalagatu hundi dalaga irraa hafanii mana tattaa'u jira. Naaf ga'een jettu karaa sulii. Akhbaar akkana wayiin faraareen. Anche di na sobie na ghiamo di خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام. أكمل. أتعرض لي قوم غدت. نعم. نعم. خير. كاري. كتير يا مطا. أستودع بلكي. رفقنا أنت أبرة. لكن وري منابر جديدة أنا تعيش عادي لكن ثم أروح بدر سنة بدر رفع. أكمل. أنا ما بدي في سنة ليا خطر فندق جيدا. أكمل أنا كان أقدر. لكن أنا سيجار تا. وهي بس سجليت أنت جبت لقيتم. لكن ما يصير. وهي سجليت أنت جبت لقيتم برفيقان وفي. خليه ما يروح ولي قال له وقع. خليه من قدو يجينا ولي قال له. دبورة كيف تنفذ من قدو نرى. وأنا مدة تجرا. ما له نسمع ده تجرا وما سمع ده. بريا وابا. تجرا. أباهي كسان فارا بريا. أنجريني ما خنا ولين ديسارة جيسه. خلاص ولي.
Jireenyi makanaa keessaa hin baha. Yaa akkas hin jeen akkas. La khalaasa. Elisa haasoo kan itti illee Hedduu takkan si jaaladhani beektaa miti. Wanti takka osoo na jaalatte qaata dhumte dubbiin. Si jecha walla si jecha. Qaata dhumte. Awwayin dhiira dhabeeti. Ani si jala maraadhu si jaarsa namaa. An si jechan. Wayin dhiira dhabeeti. Si jecha magaalaa galakkisee baay'ee galee walla. Arraboota nagartaa uba. Yoo ati boru mana keenya kana nagarte. Wayin dhiira dhabe. Yaa boo dhagi. Wallahi sababa jaalala keetirraa kan ka'e magaalaa dhiiseetiin baadiyyaa galee jechuudha. Magaalaa galakkisee. Lammaa haasoo kan ka'e takka na feesisa. Yaa boon guyyaa saddeetu jira. Sigaltee akkasitti magaalaa dhiisee eessuma kiyya bira dhaqe. Gizeen eessuma kiyya bira dhaqu. Akkam na godhanni beektaa? Eda'ani quban qabu akka eessuma kiyyaa fi abbaan kiyya fa'aa wajjin jiran. Edaa eessuma kiyyas bal'aanii eessumni kiyya liphumati gaaddiidumati jedhee eeggatu jira. Gizeen nama eessuma kiyya kana dhaqee yaa eessuma bargaa haajaa akkanaatiif sitti haajamee waan akkanaatiif si barbaadu jiran. Jawuun yalla hayyee dhage manguddoo alaa argadhu siin jee bara. Mutu warra keessanii miti. Daruuriidha manguddoon alaa maal naan jette akkuma reefu siin jee manguddoon alaa ganda keessan fiti yoo gandi keessan nu hojii deemee nuti si hojii dhayinaa naan jaaniimi dirqama ganda keenya barbaadu nu taateeti karaa ganda keenyaa kute. Gizeen ganda keenya dhaqu eessuma kiyya bira maal naan jedhi beektaa? Hayyeetu mana keessummeessee na teessisee akkanan baadiyyaa jiru quba qaba. Taa'ee telefoonaan osuma naaf inni hojii haasa'u jiru telefoonaan risaalaa barreessee fi obboleessa kiyyaa jechuun obboleessa kiyyaa risaalaa barreessee an taa'utti jira isaa kanarraa gartee fixadheetiin akkasitti manguddootti isa geessee manguddoon isaa hojii ganda keessan dhuftu jee. Amma gizeen akkasitti waan hunda sirreessee hayyee jee taa'u obboleessa kiyyaa kuma gubbatti narge. Maal si godhamee osoo obboleessa kiyyaa? Dhagee yaa rabbi manaaba godhu yaa rabbi manaaba godhu osuman jiru iyya akkana rigadheet illee gizeen laalu isuma. Ammas rigadhee gizeen laalu noo isuma. Akkasitti karaa sirrifadhee muddina jettee taa'e. Laasumaaf keessaa. Karaa sababa ani jechuudha sababa waan kan ta'eef amma ijoollee nama lama walarra kaayee gizeen an harkaan baajee utaaloo jechuudha. Qabisa kiyya kan akka inni jiru laa huccuu kiyya akka inni jiru ishiin jirtu laa. Qabisa kiyya jechuudha. Huccuu narra dhoosanii qabisa akkuma inni jiru qabisa kiyya kana laa.